Igaad qaamni mootummaatii fi woboon deemsa nagaatiif waadaa galan kabajuu qaban jedhe. Gareen lamaanuu ibsa baasanii turaniin fashalaa'uu deemsa marii nagaatiif quba walitti qabaniitii jiru. Uudii Musaa dabalata qaba. Igaad ibsa mariin araaraa fi nagaa Taanzaaniyaa Daarussalaamitti mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa ture. Fashaluu isaa hordofuudhaan baaseen qaamni mootummaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo deemsa nagaatiif waada galan kabajuu akka qaban gaafateetti jira. Hoogganaan Igaad mootummaan Itoophiyaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo woboon adeemsa nagaatiif waada galan akka kabajaniif waamicha dhiyeessuudhaan gareen lamaanuu ammoo dhimmoota hafan mariin akka furataniif abdii qabaachuu isaa ibseetti jira. Barreessaa olaanaan Igaad Dr. Warqinaa Gabayyoo qaamni dhimmi ilaallatu hundi adeemsa nagaa faayidaa uummata Itoophiyaatiif jecha waada galanii turan akka kabajan gaafataniiti jiru. Barreessichi waamicha kana kan dhiyeessan ibsa marii nagaa marsaa lammadaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo woboo jidduudhatti adeemsifamaa ture. Waliigaltee malee xumuramuu isaa eega oduun ba'ee booda. Mariin nagaa Daarussalaam Taanzaaniyaadhatti adeemsifamaa ture. Waliigaltee malee raawwatamuu isaa hordofuun gareen lamaanuu jechaan wal waqaruudhaa fi jechaan wal dha'u jechaan wal darbachuu akkasumas ammoo kun kaan isaaniititti quba qabuu isaanii hordofuudhaan ibsa kana Igaad baaseeti jira. Mariin nagaa Daarussalaam waliigaltee malee raawwatamuu isaa hordofuun gareen lamaanuu jechaan wal darbachuu fi mariin karaa nagaa jedhamaa ture milkirraa honga'uu isaatiif gareen lachuutu ibsa baasanii turaniin walii isaanitti quba qabaa turuun isaanii kan yaadatamu. Mariin nageenya mootummaa fi woboo waliigaltee malee xumuramuu isaa kana ilaalchisuun tajaajilli kominikeeshinii mootummaa gama isaatiin ibsa baasee tureen mootummaan federaalaa lola kutaalee Oromiyaa garii keessatti geggeeffamaa tureen darara mudate goolabuu barbaadee ture kan jedhe gorsaan dhimma nageenya ministeera muummichaa obbo Ridwaan Hussein mata jabina qaama isa kaaniitiin waliigaltee malee mariin nagaa jedhame xumuramee jiraachuu isaa barruu toora fuula X yookaan ammoo Tiwiitara duraanii irratti barreessanii turaniin ibsaniiti jiru. Marii nagaa Daarussalaam kan waliigaltee malee goolabame kana ilaalchisuudhaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo ammoo gama isaatiin ibsa baasee tureen mootummaan Itoophiyaadhaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isarraa kan ka'e carraan seena qabeessi kun fashalaa'eeti jira jeeti jira. Waraanichi gama isaatiin mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuramuu isaa mirkaneessuudhaan mootummaan Itoophiyaadhaa hooggansa waraana bilisummaa Oromoodhaa if jalatti makuudhaaf malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaa fi siyaasaa biyya kanaa furuuf fedhii hin qabu jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa komateeti jira. Mariin marsaa lammaffaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa ture kun qondaalota waraanaa olaanoo qaamolee lamaanii kan hirmaachisuudhaan torbaan lamaa oliif geggeeffamaa ture yeroo ta'u marii nagaa Taanzaaniyaa Daarussalaamitti adeemsifamaa ture fashalaa'uu isaa hordofuudhaan ammoo qondaalli mootummaa olaanaan Minister Deetaan Ministeera Nagaa Itoophiyaa obbo Taayyee Dandaadhaa barruu toora fuula Feesbuuka dhuunfaa isaatiin maxxansanii turaniin maricha fashalsuudhaaf dura murtaa'uu isaa wayita mariin deemaa turetti dibbee waraanaa tumamuu agarre jechuudhaan dubbataniiti jiru. Deetaan Ministeera Nagaa Itoophiyaa obbo Taayyee Dandaadhaa fashalaa'uu marii kanaa ilaalchisee barreeffama toora fuula Feesbuuka isaaniitiin bal'inaan barreessanii turan kanaan obbo Taayyeen fashalaa'uun marii araaraa gadadoon keessa turame itti hafufu jechuudha jaaniiti jiru. Itti dabaluudhaanis ammoo mariin abdiidhaan eeggamaa ture kun fashalaa'uun isaa irratti qaamni faayidaa ofii isaatiif jecha shira hojjetee saba afaan tokko afaan taasise akka jiru himeeti jira. Igaad garuu marii nagaa Taanzaaniyaa Daarussalaam keessatti geggeeffamaa ture haala mijjeessuun gahee olaanaa taphateeti jira. Barreessaan olaanaan Igaad qaamonni lamaanuu dhimmoota afaan mariin akka furaniifis abdii qaban ibsataniiti jiru.